Akkam nagaa hordoftoota keenya har'a of eeggannoo ilkaan keenyaaf godhamuu qaban akkasumas fayyummaa ilkaan keenyaa akkamitti eeggachuu akka dandeenyu ilaallaa. Tokkoffaa ilkaan keenya yeroo kamiyyuu akka meeshaatti hin fayyadaminaa. Fakkeenyaaf waa baqaqsuuf, qaruuraa banuuf, qeensa qubaa ittiin kutuuf fi kan kana fakkaatan ilkaan keessaniin hin hojjetinaa, gonkumaa hin hojjetinaa. Ilkaan keessan miidhuu danda'a. Lammaffaa rigaa yookaan buruusha ilkaanii jajjabaa hin fayyadaminaa. Yeroo baay'ee namni rigaa ilkaanii jajjabaan ilkaan qulqulleessuuf sirriitti fayyada jedhee yaada. Yaadni akkasii sirrii miti. Yeroo hundaa ilkaan keessan rigaa lallaafaa fayyadamaa. Yoo ilkaan keessan rigdan rigaa lallaafaa fayyadamaa. Inni sadaffaa immoo ilkaan keessan yeroo hundaa sirriitti qulqulleessaa. Wanta ilkaan keessatti hafu fakkeenyaaf kan akka foonii fi kanneen biroo dafanii of keessaa baasuun fayyummaa ilkaaniitiif sirriidha jechuudha. Afuraffaa wantoota akka karameellaa, loomii hedduu nyaachuu, buna sukkaaraan, alkoolii fi wantoota baay'ee sukkaarri itti baay'ate hedduu nyaachuu yookaan dhuguun fayyummaa ilkaan keenyaatiif sirrii miti. Yoo fayyadamtanis wanta sukkaara baay'ee of keessaa qabu xiqqeessaa yookaan hin fayyadaminaa. Barumsi keenya har'aa kanumaa. Chaanaalii keenya subscribe nuuf godhaa. Barumsi keenya yoo isinitti tole like, share gochuu hin dagatinaa. Akkasumas yaada fi gaafii yoo qabaattan koomentii irratti nu barreessaa. Fayyaan faayaa. Galatoomaa.